Akkam bultan barattoota. Nagaya barsiisaa. Mee barattoota barnoota haalee baranne osoo yeroo hin qisaasne keessa deebinee haa laallu. Ahmad ati deebii waan si gaafadhu natti himi. Hayyee barsiisaa. Mee Ahmad fakkeenya past tense naa himi. Yaa barsiisaa an kalee hin dhufne. Baay'ee gaariidha Ahmad. Ani isinitti gammadeetiin jira barnoota san sirritti hubachuu keessaniif. Barattoota mee amma gaafii takkaan isin gaafachuuf deemaa hundi keessanuu qophaa'a. Qophoofne barsiisaa. Hayyee barattoota bishaan qulqulluu akkamitti argachuu dandeenya? Anniin deebisa barsiisaa. Hayyee sagaleetii ol kaasii deebii natti himi. Bishaan bareedaa waraabbannee bishaan booruu sayyoo dhiine bishaan qulqulluu ni arganna barsiisaa. Mee barattoota foormulaa keemikaalaa bishaanii natti himaa. Yaa barsiisaa an deebisuu ni danda'a. Hayyee deebisaa natti himi. H I J K L M N O. Maali kun? Yaa barsiisaa ati kalee foormulaan keemikaalaa bishaanii H2O dhanuun hin jenne. Tole barattoota amma boqonnaa afur finnee jirra. Boqonnaa afur keessa deebii xiqqoo gooneeti karaa boqonnaa itti aanutti dabarra. Barsiisaa kursii qabachuun hin danda'a? Amma sa'aan meeqa? Sa'a lamaaf cinaadha barsiisaa. Maaliif akkanatti harkifattee dhufte? Abbaa kiyyaa hospitaala ture barsiisaa. Maal ta'e abbaan kee? Hospitaala sanitti abbaan kiyya doktora. Hayyee deemi taa'i lammaffaa warraafattee hin dhufin. Isaaq Niwutan muka tokko jala osoo taa'aa jiruu ililliin mataa isaarra buute. San booda dachiin harkisa akka qabdu hubate. Sun dadhabina isaa agarsiisa barsiisaa. Akkamitti? Osoo barataa cimaa ta'e akka keenyan laayibirarii seenee kitaaba dubbisa ture. Garuu inni ala gaaddisa jala taa'a. Kootu gabbay. Deemtaay. Kilaasii tanaa'u siif dhiiseetiin ba'a. Dhiira milkaa hunda duuba dubartii jabduu takkaatu jira. Mee kanarraa maal hubanna barattoota? Barnoota keenyatti umrii teenya qisaasurra barnoota dhiisnee dubartii jabduu takka barbaaddachuu baranna barsiisaa.